السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتوا نجا فيدا رواتي واتي جدا روزة مسرا ولين دلينا مسرا في روزة شنكرتي تماتمي منو روزة أكرجتان كانت روزة دي كمان مسرا وجيني جتشولا ولين دلينا زيت زيتون وإجرا في هذا اللي كان سنتكتين بالكثيرة ቲማቲም ኮትነቃ ቲማቲም ጥቆ ባይቹ ቀባ ጥቆ ብልቻቱ ኦኬ ቃራ ቆንቲ ደን ህትጎዳ ሰግዳ አለከናን ጥቆ ወለና ብልቻቱ Haala kanaan arga tokko waliin bilchaate booda ruuzii kennatti na'ina hedduu aga bilchaatutti eeguu hin qabnu shunkurtaa fi timaatimii illee xiqqooma ta'uu qaba. Haala kanaan ruuzii fi maaliin kun ruuzii fi misira dhiqameen qaba itti naqanna. Sirriitti waliin ta'uu qabna. Haala kanaan sukkumuu qabna hanga laafutti. Oke, bishaan ho'aa itti naqna. Tuko kadaan kenna tantakataku sirriitti waliin dha'uu qabna hanga butututti yookiin hanga lallaafutti. Nyaanni kun nama dhukkubu nama nyaatuu dadhabee fi nama muddame iftaa timaatimiin xiqqoo baay'atuu qaba. Sirriitti bilchaatuu hin qabu. Timaatimiin keessaa mul'achuu qaba. Bishaan fudhataara. Bishaan fudhatuu qaba. Wow. Haala kan kana xiqqoo goggooguu qaba. Bishaan fudhachuu qaba. Haala kanarra jira jechuudha. Kun nyaata nama dhukkubsatee yookaan nyaata nama muddame yookiin nyaata nama guddaa yookiin daa'immanii jechuudha. Nyaata lallaafaa. Bitan kanaan bilchaatee qopheessuuf hin deema. Bismillah. Kana fakkaata nyaanni keenya maashaallah. Misira fi roozaa, shunkurtii, timaatimii, qaaraa, soogidda, zayituunaa jechuudha. Karaa qal'aadha.